hordoftoota fi kabajamtoota chaanalii keessanii akka nagaa keessanii fayyaadha. Hadda egaa viidiyoo tokko irratti deebiin jira jechuudha. Haadha wajjin hojjennu dhugaatii baay'ee bareeda ta'edha kan wajjin hojjennu. Egaa dhiifama wajjin viidiyoon kun ramadaanaaf kan waraabamedha. Garuu hadda isiniif gadhiisuudhaaf sagalee itti isinii horaa baara jechuudha. Akkuma asii argitanitti garbuu miti, garuu kunni hajjaadha. Hajjaa isinin mul'isa footoo isaa jechuudha booda irratti. Hajjaa kana akkanatti akkuma isin argitanitti akaadha haga kolbatti naaf gubatutti jechuudha. Kolbatti haga gurraacha naaf ta'utti kunoo akkuma isin argitan kanatti kolbatti akaayaa haga inni akkanatti naaf gubatee jedhu. Egaa akaayin booda asitti akkuma argitan bishaan qopheeffadhee jira. Keessatti bishaan sanitti ho'ama isaa sanii qabbanaayin dafee itti buusee itti qadaadee dhiisa jechuudha. Amma kunoo akkuma asitti argitan tursiisee jira baay'ee haala kanaan qadaadee baay'ee tursiisee jira. Amma gingilchaadhaan keessaa baasuuf deemaa jira. Asitti waan itti buufadhu qopheeffadhee jira. Asitti burtukaana lamaa fi loomii lama qopheeffadhee jira. Asitti immoo girfaa tokko qopheeffadhee jira. Isa hin tumamne jechuudha kan mukaa. Ani garuu kenneen tokko hojjechuudhaaf garbuu argachuu hin dandeenye. Isa kanaaf isa hajjaa kanatti fayyadame jechuudha. Akkuma argitan hajjaa kanatti fayyadame. Horroonni yeroo qabdan Amazon irraa ajajachuu hin dandeessanii hin jira garbuun an yeroo garuu naqqabsiifne waan ta'eef isa kana dhugaatii kana iidiidhaaf waan barbaaduu fi isa kana fayyadame. Amma akkuma argitanii burtukaana kiyya isa kanaan cuunfadhee keessaa baafadha. Juusii isaa immoo dhugaatii isaa jechuudha. Loomii fi burtukaana illee akkasuma cuunfee keessaa baasaa. Amma akkuma argitan kunoo burtukaana kan koo lachiinuu haala kanaan cuunfee keessaa baafadhee jira. Isallee hin gatu ufuma bira godhaa. Loomiillee jechuun loomiin tokko fayyadame amma filaalee itti dabalaa koonatti xiqqaate jechuudha. Amma kenneenticha kan koo fidee asitti gingilchaadhaan keessaa baasaa. Kajalaa saniin barbaadu kolbatti furdaadha. Amma bishaan itti buufadha. Egaa haala kanaan bishaan itti buufadhee distii kan koo naa guutee jira. Asitti warroonni maatii danuu qabdan isa kanaa bishaan itti dabaltanii baay'ee bahuu danda'a. Intini gochuu dandeessanii an garuu danuu guddaallee hin barbaanne xiqquma barbaade. Anaaf hammi kun nagaa jechuudha. Amma itti aansuudhaan burtukaana kan koo kan cuuffisan itti buufadha. Akkuma argitan gingilchaadhaan keessaa hin baafne akkuma isa cuunfeen itti buufadha. Ammallee burtukaana kan cuunfee qoola isaallee akkasumatti keessa haala kanaan kaayaa. Ini argama. Waan baay'ee nama dhibuu miti. Qal'aalumatti dhugaatii mana keenya keessatti hojjetatu hin dandeenya. Haga bakkee baanee kookaa, peepsii haga kanneen binnutti haala kana mana keenya keessatti haala salphaa ta'een hojjechuu ni dandeenya jechuudha. Baay'ee salphaadha. Warri garbuu argannaan baay'ee barbaachisaadha garbuun. Fayyaa namaatiif illee akkuma beekamu yaa garbuu argachuu waan hin dandeenyeef hin hafin jedheetiin haala kanaanis fayyadamuu hin dandeenya jechuudha. Akka isin biraan gahuuf dhufe akkanumatti burtukaana kan koollee kan cuunfe akkanatti itti buufadha. Itti aansuudhaan immoo kan qopheeffadhee asitti damma. Sukkaara illee godhuu hin dandeessanii. Kun damma nutsuusanii miti sukkaara makaadha. Haala kanaan dammicha kan koo itti buufadha. Damballee hin qabne sukkaara hojjechuu hin dandeessanii. Waa tokko rakkoo hin qabu. An dammaaf sukkaaraanis na hojjedha lachiinuu jechuudha. Damma qofallee ittiin buufadhu.
egaa damma itti buufadhee akkanatti waliin dhayaa. Furdinaaf qadhina akka barbaaddanii ani furdinni isaa haalli kun qadhinni isaallee haala kana naagayaa. Kana caalaallee qallisuun barbaadu, kana caalaallee furdisuun hin barbaadu jechuu. Warroonni dafee nu haa ba'u jettanii diqqoosii kaameeraa nyaataa itti godhachuu hin dandeessanii. Pepsiillee bicuu itti buusuu hin dandeessan jechuudha. Warroonni akka gaazii nuufaa ta'u jettan jechuu. Amma itti aansuudhaan sukkaara kan koo bicuu itti godhadha. Inni kun naagaa sukkaarrillee amma egaa akkanatti waliin dhahee ka'een booda qadaadee hamma guyyaa 3 fi kaa'adha. Warroonni kaameraatti gootan guyyaa tokkottis guyyaa tokko gootanii guyyaa lamaffaa irratti dhuguu hin dandeessu isiniif ba'a jechuu. Amma hamma guyyaa 3tti eenna akkanatti haala kanaan qadaadadhee kaa'eeti. Asirratti isiniin jechuu barbaadu distii kanatti fayyadamuurra wanta akka burcuqqoo ta'eetitti buufattanii wanta kidaanii bareeda qabu qadaaddanii akkasitti kaa'uu hin dandeettanii distira wanta burcuqqoo ta'etu baay'ee bareedaadha filatamaadha jechuudha. Wanta laastikiitii irrallee ani waan burcuqqoo ta'e waan mana keessaa ammaaf hin qabnee fi distiitti fayyadamee jira jechuu bakka sana gargaara. Ammas burtukaana kolbatti dhiquu hin irraanfatinaa waan gogama isaa wajjin itti galuuf jechuu. Isa kana kolbatti dhiqaa burtukaana keessan gubbaa isaa kolbatti loomiillee gubbaa isaa kolbatti dhiquu hin irraanfatinaa. Saniin boodatti immoo hojii isaa baay'ee salphaa baay'ee qallaaliidha. Ammallee yeroo akooftanii hoo qabaattan bolokoonaa wayim immoo barrii irraa achi intini jettanii akkasitti akaa'uu hin dandeettanii mana keessatti baay'ee isin ukkaamsa waan gubatu jechuu. Yookiin immoo maskootii keessan guutumaan guututti banuu qabdanii foddaa kushiinaa keessaa foddaa qabaattan jechuu akka aarri isaa isin ukkaamsine yookiin immoo bakkee baataniitu bakkeetti bolokoonaa qabaanna bakkeetti akaa'achuu ni dandeessu jechuu. Isinitti illee qaaqa hin guddisu kana fakkaata hamma guyyaa 3tti eenna. Guyyaa 3 booda immoo maal akka inni fakkaatu wajjuma ilaalla. Akkanatti qadaannee kolbatti akka qilleessitti nu jalaa hin seenneef girfaa kan kolleetti godhadhee jira. Akkuma argitan akkana qadaannee akka qilleessitti nu jalaa hin seenne kolbatti bakka bareeda bakka ijoollee hin dhaqqabne kenna jechuu. Amma kunoo kana fakkaata juusichi keenya guyyaa 3 booda jechuudha. Haala kanaan amma dhugaatiidhaaf qopheessuu qofatu nu hafa. Inna waan geenne ilaalle itti geessine sukkaara ta'ee damma keessanillee itti dabalachuu ni dandeessu. Amma maal goona isa kana barbaanne burtukaana qofa akkana goone keessaa kaasuu dandeenya. Wantaane immoo gingilchaafinne isarratti keessaa yaafachuu dandeenya jechuudha. Gabaabamatti kana goone keessaa yaafanna. Egaa kaa wajjinuu qammasni ilaallaa maal akka inni fakkaata akkam akka inni mi'aawu. Egaa kunoo haala kanaan gingilchaadhaan keessaa baafadhee walitti deebinee jirra jechuudha. Dhugaatiin kan kokkaarraa kana fakkaata wajjinuu buuseen ilaallaa. Kunoo akkuma argitan Pepsi maalitti goona, Coca maalitti goona kana dhuguutu fayyaadhaaf illee baay'ee barbaachisaadha. Kunoo haala kanaa hojjannee geessinee jirra. Hin qammasna. Tuqaa hin qabu waan tokko jechuudha. Akka isin jala hin darbine yoo garbuu dhabdan isa kana mokoraatiin ilaalaa isiniin jedha. Dhugaatiin keenya kaarraa kana fakkaata hamma viidiyoo biraatti walitti deemutti nagaatti naa tura.